Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessatti argamtan akkam nagaa fayyaa keessanii. Hordoftoota Ishaaq Zeenuu YouTube channel akkam nagaa fayyaa keessanii. Har'a gurbaan keessan gaafii tokko na gaafatee gaafilee tokko almost hanga 22 waan akkasii ta'u akka dhuunfaa kootti gaafiin na gaafatee wantoota deebisuu qabu, wantoota irraa hafuu qabu. Angan danda'een isiniif deebisuuf yaala inshallah. Gaafii kana inni naaf dhiyeessuu maamilootni yookaan hordoftootni isaa naaf dhiyeessanii hin beeku. Gara dhimmichaatti seenuu dura YouTube channel isaa subscribe godhaatii. Akkuma sana viidiyoolee inni maxxansu akka yeroodhaan isin bira qaqqabuuf notification bell sana tuqaa. Viidiyoolee garaagaraa dhimmoota Oromummaa irratti, dhimmoota siyaasaa irratti, dhimmoota aartii irratti yeroodhaan maxxansu yeroodhaan isinis daawwattanii isas jajjabeessaa ofii keessanis waa irraa barachaa itti bashannanaa akka deemtanuuf amma deemaa maatii ta'a. Gara gaafilee naaf dhiyaataniitti yeroon darbu osoo gaafichatti deebisuuf hin darbin duratti garuu waan tokko isin hubachiisuun barbaada. Innis gaafileen asirratti na gaafataman akka nama dhuunfaatti Ishaaq Zeenuu irraa kan naaf dhiyaatanidha. Gaafiin public yookaan uummata irratti deebisuu qabuu fi gaafileen dhiisee bira darbuu qabu jiraachuu isaa asumaan akkanaaf hubatan ibsuun barbaada. Asumaan gara dhimmichaatti. Jalqaba irratti ati eenyuu eessatti dhalattee maaf achitti dhalatte jedha. Gaafiin akkana nama gaafatama? Hayyaa ta'u. Ati eenyu kan jedhuuf ani nama keessaa ilma Oromoo. Ilma Oromoo keessaa warra sanyii mootii yookaan warra shanan gibee Jimma jechuudha. Maqaan kiyya Muhammad Hussein Jamal yookaan miidiyaa hawaasummaa irratti Muhammad bin Aljazeera. Akka sanadha Ishaaq. Itti deebisee ammoo eessatti dhalattee maaf achitti dhalatte kan jedhu gaafiidhuma tokkoffaa irratti jechuudha. Namni bakka dhalatu filateetiin miti tariitii hiree rabbiiti. Ani yookaan har'a fakkeenyaaf UAE jiraachaa jira. UAE keessatti dhalachuun danda'a. Kanaafuu gaafiin akkasii kaa hojii waaqaati waan ta'eedhaaf jalqabaa xiqqoo gaafichi sirraahuu qaba. Maamiltoota kaaniif isaa dhageesseetta. Gara gaafiitti aanutti yeroon darbu jaalallee meeqa qabdaa? Maal jechuudha? Sila daldalamu meeqa? Jaalallee qabdaa hin qabdu jedhama malee jaalallee meeqa qabdaani kun gaafichuu jalqaba irratti dogoggora waan ta'eedhaaf sirraachuu qaban jedha. Amma irratti garuu gaafiin kun hanga sirraatutti deebii hin laadhuu fi akkasiin bira darbaa gara gaafii sadaffaatti dabarraa jechuudha. Hanga har'aatti durba meeqa jaallattee? Raayyaa abbaa duraa yeroo tokko yeroo dubbiin harkaa badee jedhu jedhee ilaalee ture jedhe. Hanga har'aatti durba meeqa jaallatte jechuun dhugaa dubbachuudhaaf kuni gaaffii keessa galuu hin qabu. Ani dargaggeessadha. Namoota kallattii garaagaraatiin jaallachuu dandeessaa. Amalaan, dandeettiidhaan, sabboonummaadhaan. Akkuma sana ammoo dippilii sana namootni keessa galanii jechuudha. Dhimma fedhii saalaatiif yookaan kallattii garaagaraatiin kanneen wal jaallatan jiraachuu danda'u. Kanaafuu shamarran kallattii garaagaraatiin tariitii asirratti wanti inni ibsuuf yaalee jedhee shamarran jaalallee isa dhugaa jechuudha. Jaalallee isa kan saalli garaagaraa lama ittiin walitti dhufuuf jechuudha. Isa jechuun barbaadeeti jedheen yaada. Taayigas hanga har'aatti dubara meeqa jaallattee jirta kan jedhuu fi dhugaa dubbachuuf ani yaadadha. Yoo xiqqaate jedhe kuman caalanii kuma maali shamarran Oromoo baay'eedha. Arsiitu jira, Jimmatu jira, Wallaggatu jira, Baaleetu jira, Harargeetu jira, Wallootu jira, Booranatu jira, Gujiitu jira, Shawaa. Kutaalee Oromiyaan qabdu hunda keessaayyuu hunduun babbareedu waan ta'eedhaaf hundayyuu yoo jaalatan rakkoo qaba. Xiqqoo isin bashannansiisuu fedheet obboleewwan. Kanas biran darbaa. Gara gaafii sadaffaatti yeroo dabarru no sadaffaa deebisee hin jiru arfaffaadha malee. Shamarran si jaallattee gaafii jaalalaa siif dhiyeessitee jirti yoo siif dhiyeessite tole jetteettaa fi
Hayyee kuni iccitii namootaa baasuu osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf shamarran jaalalaaf na gaafatan jiru. Garuu tolee jechuuf dhiisuun publikii irratti uummata irratti hin himamu. Kanas akkasiin bira dabarraa jechuudha. Shanaffaa irratti ammoo osoon dubbisuu dhiisee osoon callisee bira darbe yookaan shanaffaa kana. Maali saaqati xiqqoo maali namni dulloome akkas rifeensi gara dudduubbaatti fiigaa jiru kuni gaafii akkasii yeroo uummata irratti Muhammad bin Al-Jazeera yeroo gaafattu sitti ulfaatu. Xiqqoodhuma sitti ulfaatu kan koollee haa ta'u. Isiniif dubbisuu obboleewwan moo dhiisu? Hayyaa dubbisu. Dubrummaa meeqa fudhatte jedha. Ani sila yeroo na yaaddu adamsaa yookaan istiraayikara dubrummaati meeqa fudhatte meeqa sanuu meeqa dheena gaafate. Wallaahi kuni cubbuudha. Kuni cubbuudha. Seeratti si gaafachiisee si adabsiisa isaan. Kanas biraan darbaa. Jaaffaa irratti qaama kee keessaa kam jaalatta jedhaa. Qaama koo keessaa kan hin jibbuun qabu. Sababni isaatis hundiyyuu Rabbiin filee bakka bakka isaaniitti kaa'ee jira. Qaama kee kana hunda guutuu godhee osoo nyaarri kun sirra hin jiraanne nama hin fakkaattu jechuudha shaangulliitii. Osoo nyaara kana sirraa balleessee kee fakkeenyaaf bakki nyaara keetii kun osoo dhufee maddii kanarra kana ta'e miidhagu jechuudha sii galee. Osoo ijji kee kun asirra hin jiraanne fuulli kee kun akkatti waa argee akkatti itti bareede nama harkisu hin qabaatu jechuudha sii galee. Rifeensi mataa kun osoo dhabamee muluu ta'ee jedhee jechuudha akkan gaasaa dhiifama naaf godhaa maqaa namaa waame dhiifama afaantu na jarjara xiqqoo. Osoo akkas ta'ee jedheefis akkuma sana jechuudha Rabbiin qaama kee bakka bakka isaa filee kaa'eef waan ta'eedhaa fi hunduma isaatu bakka hin jibbuun qabu hundumaa nan jaaladha. Akkasitti siif haa deebi'u. Torbaffaa irratti hooggantoota siyaasaa keessaa addatti eenyuun dinqisiifattaa eenyuun jaalattaa kan jedhu miidiyaa hawaasummaa kanarratti aktiivistoota yookaan dursitoota siyaasaa hedduu jechuudha. Gama hawaasa Oromootiin socho'uu keessatti shoora gurguddaa kan qaban kan baay'ee jaalladhu dinqisiifadhu hedduutu jiru. Isaan keessaa garuu adda dureen anaaf Jawaar Mohammad eenyuyyuu hidhuu hin danda'u kana. Maaliif? Nama kaayyooti, nama waan hojjetu, hojiirra oolchu, nama waan jedhe dhugoomsee agarsiisu waan ta'eedhaaf jechuudha. Baay'een jaaladha, baay'een kabajaa, baay'een isa hordofaa jechuudha. Itti aansee jaal itti guutaa. Marroo leencaama namichi yeroo dhuma akkas fuula isaa keessa ilaalaniira. Dhiira yeroo dhiira fakkaatu namatti tola. Goota. Bara uummanni Oromoo miliyoonni 50 jechuudha gowwoomee abii jedhe keessatti isa qofatu beekate jechuudha. Jaal Marroo hedduu nama dinqisiifadhu hedduu jechuudha dhugaa dubbachuudha. Akka sanadha gara gaafii 8ffaatti haa darbinu paartilee siyaasaa keessaa eenyuun deeggarta maaliif? Paartilee siyaasaa kamiyyuu kan hin deeggaru hin jiru. Paartiin ani deeggaru qaama uummata Oromoo bilisa baasuuf hojjetudha. Abdii haa ta'u, caaltuu haa ta'u, obsaa haa ta'u, obsee haa ta'u. Namni sun jechuudha akka Oromootti dhaabbatee akka Oromoon bilisoomu ni hojjeta ta'ee jennaan anaaf paartiin koo isa malee tuuta garee walitti wal ijaaree socho'uu yookaan adeemu honestly ani deeggaraa adda bilisummaa Oromooti. Haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo kaayyoo isaanii imaammata mataa dhuunfaa qabu kallattii isaanitti bareede kallattii isaanitti barbaachise kamiyyuu socho'uu danda'u. Anaan garuu qaamni Oromoo bilisoomsuuf dhugumatti jechuudha saba kanaaf rakkatu hojjetu kamiyyuu anaaf dhaaba kooti malee dhaaba addatti qeenxee wanti adeemu hin jiru. Abbaa fedhe haa ta'u Oromoof dalagnan anaaf dhaabni koo isa. Sanadha. Gara gaafii 9ffaatti hin darbaa. Ogummaa meeqa qabda? Egaa addunyaa kanarratti ilmi namaa kun gaafii 9ffaan ogummaa meeqa qabda kan jedhudha. Addunyaa kanarratti ilmi namaa kamtu ogummaa ofirratti beekuuf hin beekne hedduu qaba. Kana yeroon jedhu fakkeenyaaf an kun oguman osoo qabu an ofirratti hin beekne hedduun jiraachuu danda'u kan namni irratti beeku jechuudha. Kan inni ammatti ofirratti beeku garuu kana sana jedhee kee addatti uummata irratti dubbachuudhaaf waan dubbachuudhaaf dirqama murteessaa hin taaneedhaaf biran darbaa akkana gaafatitti garuu yoo xiqqaate jedhe ogumaa
afur. Oguma afur kan inni ofirratti beekuu qaba. Isaa fi ammoo tarii kana namoonni irratti beekuu danda'u waan ta'eedhaaf kana uummataaf yookaan hiriyoottan kiyyanatti siqanii jiranuuf haa dhiisuu akkasitti bira haa darbu. Gaafii kurnaffaan oguma qabdu kanaan uummata Oromoo tajaajileera jettee yaaddaa jedha. Kunis uummata irratti dubbachuudhaaf an akka dhuunfaa kootii tajaajileera jedhee dubbachuu hin danda'u. An ofiin madaalu namatu nama madaala malee. Anan gan danda'u saba kanaan waan hin danda'u nan hojjedha. Hojjechuu koommoo kanaaf raggaasisu namoota na beekanidha. Namoota hawaasa na beekanidha jechuudha. Kana deebii isaaniif haa dhiisuu isaa akka. Maaliif of tuuluu akka hin fakkaanneef jechuudha. Gaafii 11ffaan diraamaa afaan Oromoo keessaa kam jaalattaa? Fiilmii afaan Oromootiin hojjetame kam jaalattaa? Dhugaa dubbachuuf gonkumaa hin daawwadhu. Fiilmii kan Habashaas haa ta'u, kan Oromoos haa ta'u, kanneen biyyoota garaagaraallee haa ta'anu, kanneen naashinaalistoota biyyoota garaagaraallee yoo ta'e jedhee fiilmii akkas diraamaa wantoota garaagaraa hangas mara miti. Moor xiqqoo kan hin daawwachuu jaaladhu wantoota koomeedii ta'anii jedhanidha. Wantoota xiqqoo nama bashannansiisan yeroo firii ta'e jedhu irratti xiqqoo sammuu kiyya rifresh gochuudhaaf viidiyoolee gaggabaaboo diraamaadhaan wantoota garaagaraatiin dhiyaatan nan jaaladha. Keessattuu gama aartii Oromootiin jechuudha. Diraamaa afaan Oromoo amma dura Oromiyaa TV irratti OBN amma taate kanarratti darbaa ture Sakaallaa san jechuudha. Xiqqoo nan jaaladha. Amma irratti xiqqoo darbee hiree sanas nan daawwadha. Darbeeti. Constantly itti dhaabbadhee sagantaa godhadheen daawwadhu. Sanarraan kan hafee jedhe diraamaalee qoosaa abbaa lataa jechuudha. Baay'een jaaladha. Oliin Aggaa wajjiniin viidiyoolee isaan hojjetanu amma dura jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladha. Akka sanadha jechuudha. Gara 12ffaatti yeroon darbee jedhu gaafii 12ffaatti weellistoota Oromoo keessaa addatti eenyuun jaallatta? Sirba isaa keessaa tokko daawwattoota Isaaq Zeenuutiif sirbii jedha. Weellistoota Oromoo keessaa baay'ee kan hin jaalladhu Artiist Alii Birraati. Artiist Alii Birraa nama addaati. Dhugaa dubbachuuf namni kun Oromoo ta'eedhaaf malee, namni kun biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti dhalateedhaaf malee, dandeettii qabuun sagalee isaa kiilolee sanaan aartiidhaaf nama uumameedha. Completely. Artiist Alii Birraan namootni gariin aartii kana dirqiidhaan humnaan kan aartii wajjiniin jiraatanu jiru. Artiist Alii Birraan garuu onnee isaatii kennaa dhumti inni addunyaa kanarratti qabu jiraate jedhe aartiidha jedhee yaadani jechuudha. Baay'een jaalladha sirboota isaa. Sirbootni isaa dhaggeeffatamanii kan hin quufamnedha. Ergaa gurguddaa kan qabanidha. Walaloonsaa, yeedaloonsaa saba kanaa wajjiniin wantoota wal qabatu hedduu jechuudha. Gama cidhaanaa yoo deemtan, gama jiruuf jireenya, akkuma sana gama biyyaa wantoota hedduu sirbee jira Artiist Alii Birraan. Alii Birraa hedduun jaaladha. Sirba isaa keessa sirbi kan jedhuuf ammoo sagaleen qabu akkamitti. Hayyee. Kan sirba isaa keessaa kan hin jaalladhu tokko Rabbi moo namumaa kan seera jal'isee. Waaqa moo namumaa kan seera jal'isee. Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee. Ummaan keenya takka maaltu addaan nu baasee. Maaltu addaan nu baasee. Harki harka muruu diina ofii malee. Harki harka muruu diina ofii malee. Numatu wal xinneessee. Eenyutu nu caalee. Eenyutu nu caalee. Kan jedhu sanadha. Ittaansi ammoo hundi keessanuu ni beektu artiist jaalatamaa kabajamaa artiist Hacaaluu Hundeessaati. Akka sanatti haa darbinu. 13ffaan sirba Isaaq Zeenuu keessaa kam jaalattaa kan jedhu. Sirba kee keessaa ammoo kan hin jaalladhu ishee Abiyyii jalqaba faarsitee kaate. Lammaffaa irratti kan Keedee Kundarraa wajjiniin baaftan san baay'ee na bashannansiisa. Nu keenya jennee kan jedhu sun jechuudha. Nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee. Wayyoo hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo argine. Wayyoo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan. Wayyoo hidhaaf ajjechaa maqaa nuuf laattee shoror keessumaan. Kudha arfaffaan gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Waan Rabbiin naaf file ta'uun barbaade isaa kun hojii Rabbiiti. Keessa kootti waan hin yaade
rabbis na beekaanis nan beeku uummata irratti dubbachuun barbaadu akkasitti bira haa darbu. Gaaffii 15ffaan biyya kam jiraachuu hawwita magaala kam jedha. Osoo naaf danda'ame jechuudha. Oromiyaan nagaa taate magaala Ameerikaa jiraachuurra, gamoo UAE gamoo Arabootaa keessa jiraachuurra, marga coqorsa daggala Oromiyaa keessa ciisee osoo hin gangaladhee asitti bishaan paakir ta'ee jedhe yookaan ashagamaa san jechuudha. Isa dhuguurra corroqa yookaan bishaan laga koo biyyee qulqulluu harkaan akkas godhee ol dhugaa osoo hin jiraadhe, bilisummaan osoo jiraate. Beektee ilmi namaa tokko mirgaan ba'ee socho'uu osoo qabaate Oromiyaa keessa jiraachuu wanti naaf ka'u completely hin jiru. Akka sanatti siifaa deebi'u. Gaaffii 16ffaan shamarran Oromoo sooshaal miidiyaa irratti beekaman keessaa eenyuun jaalatta? Dhiirota keessaa oo kan jedhu shamarran keessaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Seenaa Jimjimoo baay'een jaaladha. Hedduu wantoota ajaa'ibsiisoo uummata Oromoo kana kallattii garaagaraatiin jechuudha jajjabeessuu irratti akkuma sana sagalee ta'uu irratti waa hedduu nama hojjettudha. Shamarran Oromoo baay'eenis jiru hedduu kan hin dinqisiifadhu jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo kan akka gara fuulduraatti deemuuf gahee yookaan shoora isaanii kan baatan hedduudha. Hunda isaaniitiifuu kabajaaf jaalala guddaan qaba. Dhiirota keessaa eenyuun dinqisiifatta kan jedhu ammoo miidiyaa hawaasummaa irratti osoo Jawaariin hidhamin Jawaar Mohaammadii. Jawaar Mohaammed erga hidhamee ammoo amma irratti hojii guddaa kan hojjetaa jiru Yaayyaa Bashiir hedduun dinqisiifadha. Itti aansee ammoo ofuma maal of jechuun hin danda'amu jedhamee asirratti. Hayyee garas itti aansee ammoo gaaffii 18ffaan haadha manaa osoo qabdu shamarri Oromoo bareedduun tokko si jaallattee na fuudhi yookaan ofin ajjeesa osoo jette akkam goota jedha. Kuni jalqaba irratti haadha manaa kan qabu yoo hin beektu ta'ee jedhee akkan qabu ittiin hima. Osoo hin qabu immoo na jaalachuun ishee jalqaba irratti dogoggoradha. Kuni maaliif bultii namaa diiguu jedhama. Kuni jaalala osoo hin taane jibbadha. Kuni jaalala osoo hin taane shiradha. Kuni jaalala osoo hin taane cubbuudha. Maaliif namni tokko akka haadha manaa qabu beekameera ta'e jennaan completely namni sun akka obboleessa sii ta'etti beektee miira sii to'attee of tasgabbeessitee akka nama sanaan jaalalaan hin booji'amne of to'achuun gahee isheeti. Erga jaallatteetti ta'e ammoo ani akka rabbiin nagaa sii godhu qofa akka jaalala koo ishee keessaa balleessu qofan du'aayii godhaaf kana deebiin. Gaaffii 20ffaan haati manaa kee yookaan jaalalleen kee nama akkamii yoo taate sitti tola? Haati manaa koo yookaan jaalalleen koo nama rabbiin sodaatu. Nama rabbiin sodaatu qofa. Haati manaa kee yookaan jaalalleen kiyya nama rabbiin sodaatu yoo taate naaf gahaadha jechuudha. Gaaffii 21ffaa fi inni xumuraa ilmaan meeqa argachuu feeta? No. Gaaffiin kan biraa safee jira. Gaaffii 21ffaan ilmaan meeqa argachuu feeta jedha. Hanga rabbiin naaf kenne. Hanga na barbaachisu. Sana murteessuu kan hin danda'u irra dhaabbadde osoo hin taane darbee ilaalla jedhe artistiin. Darbee osoo ilaallee gaariidha. Bara isaa keenya jechuudha. 22ffaan dhumarra ergaa dabarfachuu qabdaa kan jedhu hayyee galatoomii isaa giseenuu carraa kana naaf kennuu keetii fi hayyeen ilmaan Oromoo YouTube'ii fayyadamtan yookaan pilaatfoormii miidiyaalee hawaasummaa Feesbuukas haa ta'u, YouTube'is kanneen biroos haa ta'u haala dandeessaniin jechuudha. Wantoota wal fakkaataa yeroodhaan uumuu osoo hin taane waan haaraa jechuudha. Wantoota nama bashannansiisan, wantoota nama barsiisan hedduutu jiru waan ta'eedhaaf wantoota akkasii irratti xiyyeeffannoo gootanii saba kanas bashannansiisaa barsiisaa. Gama aartiitiinis uummanni Oromoo filannoowwan baay'ee carraa baay'ee argatee akka alagaa jala hin deemne jechuudha. Kan ofii isaa jala akka deemuuf hojii hojjetan irratti bifa qulqullina qabuun bifa profeshinii eeggateen waan jajjabeessaa hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Isaan zeenu gaaffilee ammarratti na gaafattee 22 keessaa hangan deebisuu danda'u hanga tokko yaaleen jira. Hordoftoonni Isaaq Zeenuus asirratti yeroo keessan west gootanii na kabajanii na hordofuu keessaniif kabajaaf jaalala guddaa isiniif qaba. Muhammad bin Aljaziiraan ture yeroo gaarii qabaadhaa.